malee warri keenya gamtaa gaggeessiyee nuuf hin kennamne yeroo waan ta'eef gahee keessanii tokko tokko ni beektanii waliif ajajamuun wal jala deemuun wal gulfachuun aadaa ta'e. Harargee biyya jaalalaa waan jaamsan hojiidhaan agarsiisuu qabnu. Hojiidhaan agarsiisuu qabna. Alagaadhallee akkasuma tokkummaan keenya maal nu agarsiisa? Tokkummaan keenya humna. Harargee biyya jaalalaa jedhanii alagaallee nu beeku. Jaalalaa qabaachuu keessan maaliin agarsiiftee? Hojiidhaan agarsiisuu qabna. Amaanaa guddaan itti balleessu. Ati waa balleessitee magaalaa kana keessatti adiyoon magaalaa kana keessa waa balleessi hamsaa calaqqoo dhufnee naan jiru. Hamsaa harargeen naan jedhu. Maaliif safuu xiqqoo natti balleessitu maqaa harargeen itti waan ta'eef. Fakkeenya gibbii keessatti soomana keessa maal agargaa ture? Yeroo tokko harkeen illee caatii irraa mamaanii gibbii keessa darba. Wanni akkasii nurraa fakkaata? Hin fakkaatu. Eenyu jedhe tarii qaamni